wanni halkanii guyyaa gabbaasee shaaraara noofa akka maraataatti yookaan du'a jaaladhee osoo hin ta'in yookaan yaa'ee barbaadee osoo hin ta'in yoo ibsaan achi keessaa nagaan gabbee handimmaan irraa qabu takka illee hin jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam naga qabdanii daawwattoota kiyya qaalitti gaarii nageenya kiyya kan onni irraa buqqee bakka jirtan maratti sinaan qabu. Akkam isin naga qabdanii akka isin naga qabdan abdiin sirraa qabu. An obboleessa keessan dachaasi. Yaa'u akkuma agartee rakkoon ammaan duratti nurra ga'u jirtutti dukkanti gama bariisaatti ammaatti yaani alhamdulillah galanni rabbii guddaa baaga'u isinilleen du'aa teessaniin hedduu akkana gargaartanii du'aa teessan yoomiyyuu taanaan nuuf gaachina inshaallah rakkoon gartee deengadda maatii ibsaarra geesse baay'ee nama rifachiisti akkuma Zeenab na wajjin yeroo haasoftaa agartanitti halkanii guyyaa Zeenab akkuma isin jettanii qaadaraa bulu jirti halkan guutuu yoomna dhufanii ijoolleen alaa fuudhan jettee baay'ee nama achisti waa'een isiidha. Dhugaa dubbachuuf yeroo isin akkas jettee waan sanatti himtu dhimimmaan qabachuun dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf dhimimmaantu ija nama ree haa ta'u immoo har'aas abdillee hin kutattu ati du'a feetaa illee naan hin jinaadha. Ati waan namni siin jiru hin dhageessu illee naan jechuun keessa hin oolu. Dhugaadha awwaan isin naan jettan guutuun hin dhaga'a. Garuu immoo rakkoon waan isin naan jettan diduu osoo hin taane obboleessa kiyya ibsaa kan hin gartee deengaddamee yoo na qaban illee isuma biraa na geessanii yoo isana bira na geessan sheenaan qabu jee maaliif kan isaan barbaadan ana waan ta'eef ana qabanii isa yoo gallakkisan sheenaa takka illee qabu saniifin mee anuma haa qabanii ibsaa san gallakkisanii jeete kan hin deengadda asii hanga bakka isaan jiranitti dhaqe osoo hin beekuutiin ganda isaanii ijoolleen natti himtee rakkoo san hundaa'u fitiyyaafin dhaqee jechuudha. Har'aan tan ammoo inshaallah oduu gammachiisaa qabadheetiin isin dhufa jeetiyyaati. Maaliif jennaan akkuma nama kamiyyuu taanaan anis namaan qaba gizee hunda anaa kophaa agartan malee nama na duubatti hin harkitan maaliif jennaan ija namaatiif gaarii miti anis ija namaa gartee isaan ija namaa keessa naquun barbaadu ija uummata budaa kana keessa naquun barbaadu maaliif jennaan har'a nam tokko kee kaameeraa yoo na wajjin seenanii ni beekan nama kana addachaa isee wajjin jiraa jaaniiti wanna jaan ammoo kophaa kiyya yeroon deemu yeroon an viidiyoo waraabus kan isaan harkan ana waan ta'eef nama na duuba jiru eenyu akka taateen beekanii namni suni bobbaagala isaaniirrallee yoo bakka takkaa wajjin dalaganillee yoo mana tokko wajjin galanillee yoo gartee barcaafillee bakka takka waliin ta'anillee namni shakkuus hin jiru namni beekuus hin jiru. Maaliif jennaan yoo akkas taate malee na harkaan booddina dhoo isaa taati jaan sun akkas daawwattoota keenya qaalife gaarii saniif ani yoomiyyuu taanaan kophaan jiru dheengaddallee osoo rabbiin na laaffisee boo baaddees warri na duuba jiru suni tarkaanfii akka mudhatan hin beeku tarkaanfiin barbaachisaan taanaan kallattii kamiinuu taanaan namni hundinuu kan walirraa hafu hin jiru. Ijoollee teenyaas ta'e nama keenyaas kan waan kanarraa dhorku jiru ani mataa kiyya taa wanni kuni rakkoodha waan kana keessa seennaadha jeetiin nama kan hunda dhorku jiran saniif amma barbaachisaa taanaan hanga lubbuutti illee yoo gartee yoo dabarte sheenaan qabu maaliif lubbuun gaafa dhalatti turte waan ta'eef har'a ibsaan silaa achi keessa jiraachuu baatee mataa takkaas jirra gartee miti mataa isii keessa dheetii dhabama isii godha roorroo isaan ilmaan isaa irratti oofan kana irra silaa argee dhaabbataan isaan awwala dhaabbatatti isaan awwala amma kun hundinuu sirraa'uu qabu ani bakka isaan jiran dhibbaan dhibbatti guutuu isaanii informeeshina guutuu fudhatee hin taa'u jira ala kana yeroo hin taa'u amma hinjiiltu naan hinjiina ninjiila obboleessa kiyya keedhaa jirutu rakkoo kana keessa hunda nana guddaa rakkoon xiqqoon qabdu osoon isee ijaan harkutti ulee sodaadhaaf akkamittiin galee ta'a mana du'a sodaadhaaf akkamittiin galee mana ta'a akkasi
wanni halkanii guyyaa gabbaasee shaaraarra noofa akka maraataatti yookaan du'a jaaladhee osoo hin ta'in yookaan yaa'ee barbaadee osoo hin ta'in yoo ibsaan achi keessaa nagaan gabbee handimmaan irraa qabu takka illee hin jirtu nan fayyadu arraan tan ammoo isaan guutuu taanaan mana na bira nam tokko illee hin jiru osoo hin cabsin osoo hin beeksiniin gartee miti mana keessa geessee achi dhufanii fudhatan baga fudhatan nan fayyadan qoonqoo nyaata taatee nyaadhu qaqqaladhee nyaadhu foon isaanii ani isinii miti isintu na miidha jiyaan deebi'ee dhala namaa miidhuuf taanaan yoomiyyuu qarooran qabu ammoo arraan tana galgala kana waa lama callaadha waa lamaaf bu'a arraan tana jaalattanis jibbitanis shakkii takka hin godhina shakkii takka yookaan ibsaa baasu yookaan maammee dabarsu yookaan abdii dabarsu yookaan isaan na dabarsu tamni galgala kana ka gosa biraati anis taanaan qophaa'eetiin deema haana dabarsan yoo du'a taatus hin sodaadhu hidhaa taatus hin sodaadhu yookaan qabamee ibsaa wajjin dabalamee taa'u taakka yookaan maammee qabee yookaan abdii qabee yookaan ibsaa baasu sadeen kana keessaan takka filadhee jiran nan marartu du'a lubbuu guyyaawati yoo kun nan mararu maqaan duumannaa mataan duumannaa wayya jaanii mire as ta'ee dachaa sosoo ati jirtu ibsaan akkana roorrifama ibsaan kunneen gate si jecha waamee gatee halkanii guyyaa osoo ati jirtu waan kana si jecha waan kanatti seene si jecha akkas ta'e rakkoon kun hundinuu si jecha ibsaan ragee akkamitti teessee ilaalta namni halkanii guyyaa naan jechaa oolurra mataan kiyyaa itti badee ibsaan gabbee nagaa maatii isaa keessoo jiraate das najaa yoo du'a taatillee qoflaatiin du'a gammadaatiin du'a akkuma algaddanaan jaansanii ibsaa gallakkifneessi qabnaa jettee ni mallatteessinaa naan jaan kuni filannoo isaanii ture an ammoo isaan akka yaada isaanii na sodaachisuudhaaf kana jaan an ammoo naaf filannoo gaarii ture carraa gaarii naa ture ibsaa gallakkisanii na qabuun silaa naaf yaada gaarii ture kayinan barbaadu sanuma har'aas taanaan boruus aarsaa barbaachisu kamiyyuu ta'ee qabalee goleeyyaa kiyyaa wajjin goleessa kiyya ibsaa baasuun qabu walaakin ammoo kanarratti namoonni nageenyi nuuf hin ta'u ijoo yoo jiraate kanageen feenuu ijoo yoo jiraate lolaas ni beeknaa tolaas ni beekna an garuu kana hundarra karaa tolaatiin filadhe karaa tolaatiin filaddeen tolli waa hundaafuu gaariidha nagaan bobbaanee nagaan galuu feena nuti nama ganaa lafaa dhufu kanaafuu nageenyi nama hundaaf barbaachisaa akkumaan isin jeetti taatuni taati ta'uu baannaan barbaachisaa taanaan du'a lubbuutu ittiin kafala akkumaan isin jeessan waa malee waan jenne beekadha saniif aduun dhiya qabdi namni tokkolleenu akka bobbeetti nafu jala hundi keessanuu qophaadhaan eegaa guyyaan guyyaan kanaa achitti osoo waan takka qabadhee isiniin dhufne wallaahi rabbii tokkochittiin isinii kakaddaa viidiyoo takka isinii waraabu viidiyoon tiyyatun isii irraa akhiraati osoo namaan barbaadu kanan harkannetti wallaahi rabbii haaliqaan isinii kakaddaa yoo nan viidiyoo takka waraabee tuujaa fuulan na tufa ummaan tii gaafas lafaan harkatti kanaan booda isiin viidiyoon tun viidiyoo irraa dhumaati hangaa waan isiniin ji'a kana gartee miti hojiin irra ga'utti dhufee isinitti nichu nanifatina nagaha abdii yookaan maammee yoo argame ibsaanii fi bakka jiru ni baasan yoo ibsaan beenuu furmaataa'u karaan gabaabaadha filannoon kiyya sadeen kana yookaan dabarsuu yookaan isaan dabarsuu yookaan ibsaa firraa gallakkisanii yookaan ibsaa baaseetuma isii bakka sanitti hidhamuudha tanaa achi onni biraata kan jirtu hanga gartee roorroon
arras la abbaan jiraatee manatti ilmaan isaatti ijaartii isaa rakkisa way ibsaa bakka jiru fageenyaan jedhuwa arra anu osoo mana san keessa yeroo san jiraadde wanni sagatteen tun hundinuu mana kana dhuftee akkasitti harakaata saniin gootu rorroon daangaa dabarte abbaa jeefti jaan obsi daangaa dabare abbaa miidhe jaan obsi ni gaha obsi daangaa qaba obsi baay'ate sodaa fakkaata kanaa achitti abbaa fedhee utaanaan nama kamiyyuu karaan nuti filannu karaan nagaa yoo ibsaan mul'ate qofa karaa nagaa filanna malee yoo ibsaan hin mul'atin nagee wanni jaamu addunyaa tanarraa dhabamtee ibsaan booda addunyaa tanarraa nageenyi kun guutuun dhabame abbaan ilmaan isaa achitti deebi'u kuni aarsaa barbaachisu kan muka faleeti roobni isin agartan kuni roobni isin agartan guddaan kuni aluma kanan nan roobeen galaanni guddaan kun rooba kana keessaa asuma barantuma kanaan taa'u jiranis kallattii kamiyyuu taanaan as taa'ee hanga galgalaatti waan haaraa irra geenya sodaa takkaan malee shakkii takkaan malee hin shakkina hin sodaatina abdiidhaan eegaa isinis abdiidhaan eegaa waa malee waan jenne namni kamuu taanaan akkumatti afaan kooraa nuti gartee miti haasoynu miti yeroo haasoynu waa malee waan haasoynu lafaa kaanee waan dhaadan dhaadduun faayidaan qabdu afaan kooraatu wal sossobuun faayidaan qabdu taniin jetanuma taafte immoo gara boodaatti waan ijaan agartan ta'a abdii maammee ibsaa sadeen keessaa kaniin dhabuun qabu har'aan ta'a waa lama jallaadha akkas asirraan galu asuma rooba kana keessaan deemu jira akkana inshallah gara boodaatti gammachuu fi khayriidhaan kan walitti deebinu ta'a isaan hundaa'u bakki isaan jiran qubaan qabaa mana isaanitti sarkee mana maammeetti sarkee dhibbaan dhibbatti bakka maammeen jirus mana maammeen amma galu jirus harkeetiin jira harka keenya jira akka waan harka keenya jirutti ilaala nagaan naa turaa daawwatu tafiyyee qaalii isiniin jaadha